Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haadha qabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Kaarramillee isin daawwachiifnaatiin hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadiin gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerram. Barattoonni mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Kaarramilleetti dubbifnes maqaa isaanii ibsachuudhaan yaada isaanii nuuf laataniitu jiran. Maqaan kiyya Musliim Abdullah Usmaan Jaana kan barataa jirrus mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Kaarramillee. Maqaan kiyya Sumayyaa Eliyaas Muhammad jedhama. Bakki itti barachaa jiru mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Kaarramillee jedhama. Maqaan kiyya Anas Muhammad jedhama. Itti barachaa jiru mana barumsaa Kaarramillee sadarkaa tokkoffaa elementary sadarkaa tokkoffaatti barachaa jira. Maqaan kiyya Naanaat Ismaa'il Daawudiin jedhama. Itti barachaa jiru aanaa Gooroguutuu magaalaa Kaarramillee mana barnoota sadarkaa tokkoffaa kutaa 8ffaa. Haala baruu fi barsiisuu mana barnoota isaanii irrattis yaada nuuf laataniitu jiran. Baruu fi barsiisuu mana barnoota keenyaa baay'ee namatti tola. Duraan dursee dura bu'aa mana barumsaa keenyaanis hedduu nutti lafaa jira. Haala qabxii nuti fiduu baranaa kanarrattis wal qabatee wajjin barattoota amma dura dabaree hunda wal qabate. Ijoolleen baranaa bara 2016 bultii addaa dabarte qabxii gaarii galmeessuudhaan as ta'isaan qabxii 95 tuqaa wayii galmeessuun akka deemte itti aansuudhaan keenyaa nutis akka bara keenyaatti qabxii 95 qofa osoo hin taane riikaardii cabsine inshaallah bismillaahi ta'aalaadha 98 fiduudhaan yaa'uu abdii qabna. Haalli baruuf barsiisuu mana barumsaa keenyaa gaariidha. Barsiisonni keenya akkaataa nuti yaadnu olitti nu yaadan. Tuutoriyaalii guyyaa sabtiif aladaa hunda osoo ifanneen ta'an guyyaa fi halkan nu yaadaadhaan nu barsiisan. Gaafiilee shaakalaatiif kana hunda nu bira dhaabbachaa jiru. Akkasumas gaafiilee moodeelii ministiriidhaa bara 2010 irraa kaasuudhaan hanga bara 2016tti nu dalagaa nu deeggaraa jiran. Haalli baruu fi barsiisuu mana barumsa keenya akka barumsa keenyaatti baay'ee namatti tola. Akka mataa kootiitti baay'ee namatti tola. Haalli baruu fi barsiisuu bara 2016 fi 15 akkanarraa eegalee barsiisonni gaafii madura baatee irra dhaabbatanii gaafii amma bahuufas deemaa jirtu. Nuti ilmaamanii waan akkanarratti xiyyeeffadhaa. Waan akkanarratti xiyyeeffadhaa ganii fatanaa fuulduratti itti yaanu. Gas nu godhuu isaaniitiif hedduu takkaan isaan to'anfadha. Haalli baruu fi barsiisuu akka mana barnootaa keenyatti haala bareedaa ammaan tana waan gaarii irra akka jirruun isiniif ibsa. San dabalatee ammas guyyaa barsiisaan keenya halkanii fi guyyaa barsiisaan dura bu'aan keenyaas halkanii fi guyyaa nuuf dhimmamanii halkanillee as dhufte asiin dhabdu jechuudha. Barsiisonni mana barnoota isaanii tiitoriyaalii yaamanii qormaataaf qopheessaa jiraachuu barattoonni dubbataniitu jiran. Tiitoriyaalii yaamuu keessa barsiisonni keenya hedduun yaamanii barattoonni keenya akkuma waliigalii durutti ni dhufaniis baay'eenis ni dhufanii garuu nuti manni barumsaa keenya kun akka hiyyatti muuxannoo baay'ee waan nu kanneen jiran yaadu tuutoriyaalii kanaas ni yaamanii hoggaa dhufan barattoota kanaas qabatanii kamtu dhufu jira kamtu dhufu hin jirre addaas baafatanii hordoffii fi to'annaanis barsiisaan keenya dura bu'aanis to'ate haala gaariidhaan kan yaames kan yaamenis maaliif hin yaamina barataa kana maal yaamina eenyu yaame irraan tan gosa barumsaa kamirraa yaamna ijoolleen tun jee kamtu barsiisaa tiitoriyaalii kan hordofaa jirus adda nu baasee qacelloon to'ata jira waa haala kana qacelloon hojjetaa qabna. Manni barumsaa keenya barattoota shamarranii baay'ee deeggara. Isaanis kophatti yaamuudhaan, kophatti mari'achiisuudhaan, kophaa gaafiilee adda addaa kennuudhaan, gorsa adda addaa guyyaa guyyaan irra deebi'uu kennuudhaan akka isaan waan biraatti garangallee fi dhaabbanni adda addaa dhufee gorsaadha. Akka isaan karaa biraa hin madaqne, akka isaan barnoota qofa irratti xiyyeeffannaa kennan gorsaadha. Akkasitti oofaa jira manni barumsaa keenya. Barsiisonni keenya maayis gaa akka haadha abbaatitti duraalee yeroo hunda tiitoriyaalii nu yaamee deeggarsa nu kennee waan nuti hojjechuu qabnu nu hojjechiisee gisee dubbastanis waan akkanarratti xiyyeeffadhaa gisee atannaatinis waan akkanarratti xiyyeeffadhaa gisee waaqayyoo hojjettanis waan akkanarratti xiyyeeffadhaa jedhanii haraara nu qaqqabu takkaaf hedduu takka isaan galatoonfadhaa akkasumatti illee dura bu'aan keenyaas hedduu takka illee barsiisota keenya nu jajjabeessee isiitillee wajjii argame asitti nu jajjabeessee gorsa nu kennee akka nama as kulitti dabruu qofa osoo hin taane akka nama bultee adda adda biraa bultee adda adda biruutti yaadaan jee gorsa isaaniitu hedduu takkaan galatoonfadhaa. Barsiisaan keenya qabxii gaarii finnee bultii adda akka dabarruuf jecha wanni inni nuuf godhe takka lama jettee waan lakkaa'amtuumti jechuudha. Jalqaba gaafa nuti kutaa 8 dura seenirraa eegalee hanga ammaatti halkanii fi guyyaa jabaadhaa ijoollee teenya akkana taha kana taha akkana dubbisaa bakka
barsiisaa keenyaan waan jee ibsu beeku. Barsiisaa keenya jechuun baqaanaaf waan addaati. Barattoota akka isaaniitti qormaata naannoodhaa yeroo dhiyootti fudhachuudhaa deeman hundaafis ergaa dhaamaniiti jiran. Ergaan dhaamu akka Oromiyaatti illee ta'e Oromiyaa qofa osoo hin taane biyyoota biraatti wajjinis dorgomuu danda'uu qabna. Qofa osoo hin taane Itoophiyaan tan akka addunyaa dorgomaa ta'uu qabna. Barattoonni keenya kabarana qoramuu deemtanis carraan keessan gaarii isin haa ta'u qabxii isin yaaddanii olitti isin haa kabajaa. Qabxii tanaas haala gaariidhaan galmeessine sodaata akka malee abdiidhaan teenye onnoo teenyaas jijjibeessaa haala gaariin riikaardii cabsuu danda'uu qabnaan jedhu barattoonni qormaata kana waliin qoramu carraa gaariin isin. Barattoonni akka xiyyaa hammaan ministirii fudhachuu deeman barattoota fudhatoo keessatti waan danda'amuuf yeroo ati qosha qofaan nuufi. Amma kanarratti rifaatuu takka ammallee tasgabbii takkaadhaan waan biraa osoo ilaale kitaaba kee daftara kee nootii barsiisaan sii kana dubbisaadhaa gaafiilee barsiisaan sii kana tashaakalaa moodeelee darbanuun dalagaadhaa akka qo'attanii jabaattanii qabxii gaarii fiddan abdii olaanaan isinirraa qaba. Barattoota kusaas beektotaa kana akka xiyyaatiif dhaamsisan dhaamuu barbaadu akka mataa ofiitti odoo hin taane akka nama addunyaa guutuu bulchuu deemu tokko ijaarre askuulittiin dabaraa qofa odoo hin taane bultii adda dabree achirraa yoon jabaadhee qo'adhe iskoolarshippiin hin dabre jee karoorfatee haxannee waan barsiisaan itti kanne hunda raawwatee jabaatee akka hojjetee fatanaa fuulduratti as deemtu sodaa takka malee akka dabru sammuu isaatti himee akka qophaa'uu dhaamaaf. Barattoota akka keenya wanni nan dhaamuuf amma yeroon silaa balbala geessaa jirti kitaabni dhumee jira dhuma deemnee keessa gaafii kana shaakalu jira. Bakka barsiisaan keenya irratti xiyyeeffadhaan hunjee irratti xiyyeeffannee akka oofnuun isaaniif dhaamaa. Barattoonni shamarranii barumsa isaanii irratti akka jabaatan shamarran dubbifnes ergaa isaanii dhaammataniiti jiran. Shamarran akka xiyyaatiif wanni nan dhaamuuf barsiisonni keenyallee kophatti waliin nu qabanii nu gorsaa jiranii jechuun hanga danda'ametti. Kanumaafuu shamarran akka karaa biraan laalle yeroo ammaa kana keessatti wanni si shaakalaa hedduu jira. Kanumaaf jecha karaa biraa akka laalle barnoota keetii irratti xiyyeeffattee barnoota kee bakka kananiin gahaa jettee yoo deemte raayiftuu osoo hin deebinetti gahuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf jecha halkanii guyyaa akka dubbisaniin dhaamaaf. Shamarreedhaa wanni dhaamu shamarreen obboleettitiyyaa haadhatiyyaas. Shamarreen bakka yaadda hunda geessi. Sammuu shamarranii sammuu bal'oodha. Isiin itti fayyadamte. Yoo inni itti fayyadamte shamarreen bakka yaadda geessi. Shamarreen doktora taati. Biyya bulchiti. Dhiira irratti itti dabdatiin haawaniin isiniin jiru. Namni hundinuu sammuu isaanii ol qixa. Itti fayyadamuurra wal dhabamanii. Yoo dubbistan dhiiraa ol caalu dandeessan. Namayyuu bakka itti kaawwaffate gahuu danda'a. Shamarran mana bultee addaadhisi iskoolarshipii harkachaa jiran yeroo ammaa kana gisee gafu. Garuu shamarran takka dhiiraan gowwoomfamuudhaan karaa biraas kadeeman nu harkina miti. Kanaaf jecha shamarran halkanii guyyaa dubbisuudhaan maatii isaaniillee yoo isaan nu dubbisna jaan namni dhoorku hin jiru. Isaanii dubbisa hin feenee fi shamarran dalagaalee adda addaa ittiin jaa malee yoo isaan dubbisna jaan haadha abbaan wani laffee isaanii laffee itti hurkee dhufu akkuma ilmoon dhiyeetu naa barattee bakka guddaa geessuuf jireetii itti lafa. Shamarran yoo dhiyaatanaana jaan namni dhoorku hin jiru agarraa jira. Isii fi malee amma shamarranii waliin dhaamu isin yaada warri ammaan tanaa dardaree ammaan tanaa kaayyoo hin qabne isin ijoo kana dhiiftanii yoo inni fi barnoota keessa yeroo jabaattan nama hin taane saayibuu baattanii yoo inni jabaattan bakka guddaa takka geessan. Doktaraas ni taatan bakka hunda geessanii isiniin ta'a. Barsiisonni mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Kaarramillee gaafilee garaagaraa barattoota baasuudhaan barattoota qormaata naannoodhaa fudhachuu deeman qopheessaa kan jiranidha. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Kaarramilleetti barsiisaa herreegaa kan ta'an barsiisaa Saadiq Muhammad haala baruu fi barsiisuu mana barnoota isaanii irratti yaada nuuf laataniiti jiran. Maqaan Saadiq Muhammad jedhama. Mana barumsaa Kaarramillee sadarkaa tokkoffaa kaniin hojjechaa jiru. Barsiisaa herreegaa fi kutaa 8ffaan barsiisaa. Jalqaba gaafa barsiisnu jechuudha.
Abiyyee kitaaba keessattuu bara kanaan dura waggoota lamaan dabran sirna barnoota dura ittiin qoramaa turan kutaa 8 qofa jechuudha. Bara kana ammoo kan kutaa 7 ni dabalata waan jiru Oromiyaa irraa dhageenye. Kanarraa kan ka'e maal godhaa turre workshiippii adda addaa baasnee barataadhaaf yeroodhaan dalagaa fi turre harkatti raabsineef jechuudha. Isa sana isin argisiisuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf kun kan yeroodhaan amma fakkeenyaaf yeroo 3 workshiippii kan hin raabsine. Amma gaafii adda addaa kan baasne amma kun gaafii jecha bifa filannootiin kana hundumaa kan akkasitti baasnee gaafii shaakalaa barataa dhufannaa ture. Amma asirra dhaabbannee jechuudha. Hangam akka barataan kun jijjiiramee jira kan jedhu haala kanaan madaalaatis turre keessa deebiis xumurre jira kutaa 8 7 keessa deebii xumurre jira. Amma yeroo nuuf amma kan ji'a tokko hin caalle waan ta'eef hanga kana keessatti wanti nuti amma addaan baafachuudhaaf deemnu maalisitti bakka barataa hangamitti abdannaa kan jedhu akkamitti abdiin nuti barataa kanarraa qabnu hangam takka nama meeqarraa abdii qabnaa kan jedhu isa kanarratti muuxannoo qaba. Fakkeenyaaf bara darbee dura waan kiyya manatti ragaa ba'uu danda'a. Bara darbee jechaadha. Amma maal laangee gaafa xumura ijoolleen gara ministiriidhaatti deemtu barataa meeqamee kan abdattee kan jiru ijoollee qabxii fiduu danda'a. Bultii addaas kan seenuu danda'a meeqa abdattee akka herregaatti yoo naan jiru ani barataa 25 jedhanii naqe. Dhugaa dubbachuuf kanumaan jeen kunooti inni sin jechuu danda'a. Barataa 25 inumaa herreega irratti dhibbani fidan jeetiin yaadeetu. Jeetiin itti hime jechuudha. Waajjirarraa ammas wanti tokko na gaafate supervaayizarii. Kanumaan jeen isa sanas. Amma kanarraa gaafa ministeerri hojjetamee dhufu akkaataan ministeeriin itti qophaa'e baroota lamaan kana isinis ni beekna. Mana barumsaa keenya kanarraa deemanii askulitti barsiisota isaan hin beekne kan birootiin qoraman. Achirra dhaabbatanii xiyyeeffannaa itti kenname saniin qoramanii dhugaa dubbachuudhaaf kutaa tokko keessa barataa 61 kan jiru jira. 31 dhibba fide jechuudha. Kanarraa kan ta'e amma muuxannoo gaafa sanaa irraa kaane haalli gaafa sanis itti qopheessaa turrees kana har'aas maaliif akkasitti hin tilmaamne ijoollee hanga hafe kana keessatti itti fayyadamuu qabnaa ijoollee meeqa abdanna kan jedhu san kaayyoon keenya kan amma shiitii adii argite sana jechuudha. Shiitii waggoota 7 walitti laayinee tokko tokkoon qoraa akka turre atis ilaaltee jirti. Isa sanarra dhaabbannee amma booda wanti nuti ilaallu noo tokkoffaa barataan yeroo achirratti kan nama daqiiqaa 60 sanaa wajjin gaafii kana niin xumuramoo hin xumuruu barataanis uffata. Lammaffaadha baratummaan kun ammas abiyyee kan keessatti hanqinni biyya jira. Barataan amma 97 ol akkuma reefu jedhu san of qopheessuu danda'u qaba barataan kutaa 8 parsantaa 97 ol of qopheessuu qaba. Hanqinni biyya eessa isa jiru sana barataan ni barata jechuudha asirraa amma. Gaafii ammaan tana asirratti isa rakkite kana shiitii kana isaan agarranii hin turredha. Gaafii amma asitti isaan rakkite kana gaafa ministirii dhuftu isa hin rakkitu ni yaadata jechuudha. Qabiyyee amma dadhabee sana galeetti kitaaba isaa kitaabni harka jiraa laala jechuudha. Gara biraatiin barsiisaa natti kun natti ulfaate yeeti natti fide. Fakkeenyaaf osoo reefuun tana barataa gaafattee turte ta'e gaafaan kitaaba qorshiin isaanii xumuru keessa deebii eegaan godhe booda dhugaa dubbachuudhaaf mee gaafii barbaadan qabaate ta'aa kan yeroo qo'attan isin dhibeen jedhe. Kan ammoo na sodaatan kunoo lakkoofsi bilbila biyyaa kan lakkoofsa bilbilaa 2 kanneef teelegiraama illee kanneef amma barataa 18 qabatanii teelegiraama irratti gaafii amma maal seete hojiin baruu fi barsiisuudhaaf murannoo barbaada. Bu'aa barsiisaan bu'aa isaa qofa jala deeme yoo kan hojjetu taate hojiin inni barsiisu sana maqaa hin qabu. Aan amma fakkeenyaaf waajjirri keenya illee ni beeka as mana barumsaas ni beeka. Bu'aa biyyaaf hedduu caalaa bu'aa barataa kanaaf baay'ina hojjeta. Fakkeenyaaf 2,000 baltee laamu beeku 2,015 barataa 5 bidee bara 2,016 ammoo 31 bituu anaaf bu'aa guddaadha jechuudha. Isa kanatti nama. Kanaaf amma murannoo barbaada. Murannoo barbaada yoo isin ta'u ammas waggoota hangaa barsiisaa kutaa 8 jiru kanatti yoo xiqqaate seekshinii 4 barsiisa. Seekshinii 4 kana keessi yoo godhu gaafii isaan dhabeessa jiratti ati bakka kana akkamitti kana goota akkana godhi akkas deemee barumsa isaarra barreessa. Amma barsiisaan garee hedduu kan akkasitti barsiisu yeroo arrabuufu yeroo isa gaafatan
wanti barataan qoramu sun waan qorame sen irraa barataan waa hubachuu qaba waan ta'eef kanaaf hojii baruu barsiisuudha. Murannoo barbaadii murannaa bu'aan hin dhufne jechuudha. Amma dhugaa dubbachuuf mana barumsaa elementarii sadarkaa tokkoffaa kaa'amanii kan keessatti jechuudha. Ijoolleen kun daree addaa haa qabaannu barnoota lamaan kana haa qabaannu malee mana barumsaa addaa hin qaban kan itti baratan. Manneen barnootaa mana barumsaa addaa qaban. Qormaata akka godinaattis hojii baasnee ilaallee akka godinaatti boodiinii seera tokkoffaa akka ammaa kanas manneen barnootaa adda addaatiin akka godinaatti baasnee godina irra deemnee jechuudha. Wallaallee ture. Manneen barnootaa boodiin qabanii fi mana barumsaa addaa qaban ni wajjin nuti kan mixed school kan jedhamu kana jechuudha. Kan daree wal makaa kana qabaanne barataa hanga sanaan mana barumsaa bultii addaatti naquu ta'e tokko ciminaa fi kutannoo barsiisaa keenyaati. Dhugaa dubbachuudhaaf dura bu'anii ani wanni asitti galatoomfachuu barbaadu. Nu cinaa dhaabbataniiti nu gargaara. Akkamitti yoo jenne mariin walgahii keenyallee barataa barsiisaa kutaa kana seenuu wajjinis addatti. Yoo xiqqaate guyyaa 15 yoo guddate guyyaa 15tti qorannaa gaggeessine. Adeemsa akkasiisaniin gara biraatiin meeshaa adda addaa nuuf raabsuu nu cinaa dhaabbachuudhaan akkasitti nu gargaaraa turanii kunis akka onnee nutti godhu waan ta'eef haala kanaan bu'aa jijjiiruu dandeenya waan ta'eef akkasitti yoo muranne wanti bu'aa hin galmeessineef hin jiru waan jiru tokko. Dura bu'aa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Kaarramillee kan ta'an barsiisaa Xibabuu Alamuu haala baruu fi barsiisuu mana barnoota isaanii irratti yaada waliigalaa nuuf laataniiti jiran. Tolegaa maqaan kiyyaas barsiisaa Xibabuu Alamuu mana barumsa Kaarramillee sadarkaa tokkoffaadha kan durummaan kiyya gaheen kiyyaas durummaadha. Baay'ee gaariidha maaliif asirratti barsiisonni keenya kan kutaa saddeeti akkuma cimaa qaban. Akkuma cimaa qaban. Isaan kana gaamte cinaa dhaabbachuu toota qabxiidhaan fooyya'aa ta'an waan dursee jechuudha. Isaan kana qabxii qopheessinee jiru barsiisonni qopheessee hubatti qorree jechuudha. Sambicha olii ilaalee jechuudha. Ta'umsa isaanii ilaallee iddoo takkatti hiree takkatti hubatti qabnee ture jechuudha. Jalqaba irra gidee ture achirraan qabnee gaamaa jechuudha. Barsiisota akkatu daree seekshinii torba qabna. Torban barsiisota tokko seenaa. Kan dhaabbanne egaa isaan san maaliin warra Itoophiyaa yeroo warri gadi walitti tarkaanfatan waan taate jecha bifa saniin adda baafnee akka dubbifne ta'a. Bifa kaan irraa dhaabbatee maayis karaa isaaniin akkatti qopheeffaman kan jiru wajjin maali barsiisonni keenya kan humsa warri qabu yeroo bara deemnee fakkeenya herrega parsantii dhibbaa warri fidee warra 31 jira. 31 barana sandaran amma barnee gaddaa dubartoota qabu barana immoo dubartoota qabne illee yaadne jechuudha. Shamarran ciccimoo qabna. Kanaaf nuti sagantaa editoriyaala qofa baafneetiin kutaa 8 irratti dhiira caalaa dubartoota qabxii olaanaa fidee mana bultii addaa seenanii yaadne jechuudha. Kunis maal jechuudha editoriyaalis qofatti inni kan namaaf turan dubartoota qofatti kan namaaf deeggarsi maas gorsinis qofa kan namaaf haala kanaan baqa ejjennoon isaanii ijoolleen teenyas dhiira caallatan jettu onneen toramee jira. Maaliif sammurra dalaguu maal jechuudha akka onneen toramu waan godhamee jecha barataa jiru jiru gaarii akka mana kutaa keenyatti walitti dhiyeenya maaliif dhiira abbaa fi ilmaatti deemaa jiru jechuudha. Maaliif kallattiin taane kan qabannetti kursaanis barnootaanis bira dhaabbachuudhaan haala gaariitiin amma holaan ta'eedha kutaan ta'etti olmus walqixa ijoolleen teenya amma kutaa saddeet ta'uu fudhatteera dhiyeettiin dubartaanis walqixa isheen 200 akka 223 walqixa jira jechuudha. Maatii timtima maatii biyya kanaas mariishinee turre waliin nuti jennu masarratti maal jechuudha. Barsiisonni keenya kan mana barumsaa keenyaas haa ta'u kan bakka biraatti ta'aa jiru barattoota iddoo kamitti hanqina qaban jedhanii adda baafatanii yeroo hanqaafte kana keessatti yeroo nafti naa xiqqoo taatu malee yoo dalagan iddoo yeroo bu'aa qabdu waan taate jecha isii kana irra dhaabbatanii gargaaruu danda'u jira. Keessattuu akka fakkeenya ta'uu fudhate akka barsiisaa herregaa Saadiq Muhammaditti muuxannoo fudhatanii jechuudha. Waan maaliif shiitii amma meeqaa bakka takka walitti dandeettii barattoota kun eessa jiran waliin madaaluudha jechuudha. Yuunifoormii qaban moo hin qaban kan jiru san daban bara leeggataa bifa kanaan deemee arraa bifa kanaan deemas waan barnoota biraa dhibba fidan
odoo qabanii odoo dhibban finna herregaan uffatanii beekama isa dhibbantaa jiran jechuun sirrii irraa baratanii yeroo gabaabduu keessatti barattoota keenyatti dhaabbatanii gaafilee shaakalaa adda addaa qopheessanii fi bakka itti gaafii sanatti cimteetti gaafii sana irraa hubatanii jechuudha. Halkanii guyyaa bira dhaabbatanii deeman shakkii fooyya'anii fidanii jira. Barsiisonni keenya jabaachuu qabaa. Walirraayis muuxannoo fudhadhaa. Maatiin barattoota ammaa barattoota kana halkanii guyyaa bira dhaabbadhaa yeroo gabaabaa kana keessatti akka kallattii biraan qabanne akkuma beekamu sanitti jechuudha. Waan garagaraa akka shawwadamne yeroo kana halkanii guyyaa bira dhaabbadhaati akka tarkaanfatan taasisaa kan jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin mana barnoota sadarkaa tokkoffaa magaalaa Harramillee kan isin daawwachiifne kan gammaatti daawwattan kana tureetiin qopheessee dhiyeessuudhaan hanka isinii waliin ture Muhammad Ahmadiin torbayyoo rabbi je qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.